Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Mobeeshoo akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii yoo rabbi na milkeessee fi Dr. Abdusee Quraan dhukee kaasaafanii mee waan isin jettu walumaan dhageenye itti deebinaa obboleettiin koo tokko na bireerti. Obboleettii haagiraa tokko na bireerti itti dawwalchiseetanii jana jansiisee Abdusee intala kana geessee mana Abduseetiin ga'ee viidiyoo isaa waraabee isinii fida. Jettee seeraan dhufaa. Siyaadee wanti barbaadan sii godha waan argeettee taasofti kaan talli hin beektuuni miidiyaa irratti malee meegaa waan inni jedhu dhageenye yoo inni kottu waan jedhu ta'e wallaahi waadaadha mana hin geessan tara kana mana geessan viidiyoo waraabee Abdusee jechuudha isinii dhiyeessa piraankii dhaqoo isaan hin jiru laayik sheer gochuun dagatina yuutuubii keessan guddifadha. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Akkam? Jirta nagaadha? Nagaadha jirta? Alhamdulillah. Abdusee miti ati? Anuma Dr. Abdusee Kakaayiroo Iskandariyaa. Dr. Abdusee jirta nafsee? Jira. Eenyuun ni garuu ganamaan inni hirribaan akkaasu nutti dawwale. Wallahi yaaduma keerra fiitina dhawwee. Akkana inni kana hirriba namaa dhabuuf jiramu. Jira wallahi yaaduma keeti. Anuma na yaaddee? Anuman si yaadee bilbila kee argachuu hin dandeenye waggaa meeqattan argadhe? Ati bakka ammallee sooshaal miidiyaa irra jirtu feesbuukii lakkoofsa koo namni hin qabnetu xiqqaadha malee namni qabu baay'eedha. Jechuun miidiyaas badaan hordofu. Maal si gargaaruu amma geefti? Jaalala. Maal ta'e jaalalee hin deemu? Yaani jaalalumaan na gargaariidha malee waa biraa miti. Yoo jettu naan galla ifa badi ka jaalalaan na gargaarii yoo jettu. Sin jaalladhe kaa. Kana yaa rabbi xiyyaa. Bara jaalale du'e dhabame keessa namni nama jaallatu argamu taatti yaa waan galata kee. Inuma na jaallattee qaama. Wallahi qalbiin qaladeensu argumaa sin jaalladhe. Chillich ta'e ati rabbishi jedhee ganaa doktorni nama biyya bulchuudhaaf karoora qabu fikirii keessa nan galchite haadha gongorsuun kee hin ta'u deena safaa taa'imma keenyaaf geefti ta'e. Wallahi si dogongorsuufi miti. Akkati qoosaatti illee nan beeka garuu ati eenyuun jedhamte eessarraa naada waltitidha garuu lakkoofsi Kaayiroodha. Asuma jirta? Asuma hin jiru. Eessarraa yommuu? Eessa jirta ati kun? Lakkoofsi kun Kaayiroodha bar Kaayiroodhuma hin jiranis. Akkamitti Dr. Abduseen beektu moo godhi koona? Safara kam yaani si baruun barbaade? Mana koo barbaadde moo? Ardelloo jedhanu fagoodha siimichi. Ati yoo? Anima. Fagoon jiraan ammaaf karaa arammaatii keessan jiru. Walirraa fagoo jirra. Ati eessa jirtu? Kaayiroodhuma hin jiraanis. Jechuun naannoo kam jirta jechuu fayyana? Naannoo koo akkamitti sitti magaa tokko natti qoosaatta. Taalikeeshinoo bakkaatis. Warra namarraa muruu sanatu si ergee moo dhaqee Abdusee bakka isaa bareedaa cirraa yaani. Naannoo fa'aa iddoo isaanitti mi'ati. Naannoo fa'aa? Maala tuu nama waliin baree jaljalamee dhufamu dhuftee maal goota? Sin beeku naannoo kuma seetee miidiyaa irratti sin beekaa Abdusee Dr. Abdusee. Rabbi dhiyyooma si haa godhu geefti nuti shamarran naan dhufa innaan itti fiignee bakka jiru raafaa baqachuutti jirra ji'a kana keessa fa'a basada namarraa ciraatti jennaan. Qosa akkasii dhiisa. Wallaa laazii waan taasiftu hunda ilaalaa ooleen bulaa kunoo. Viidiyoo moo? Ti qofaa miti Dr. Abdusee kana hundumaa jaallata waaqayyo jaalala siniif akka hin godheen du'aa godha bari yeroo baay'ee. Ilmaa godha Dr. ammallee ganaa biyya bulchuu.
واي جاللا كان واي فكري كان مال كنا الجمركم كنا لجنين ونور ما فالي قال له جيفتي ما ننتي واي ترى مواسف تمامي ديارت واي ترمو آه. ولا وانت ويجرا نورا چراتي شمر ولي قالتي ول قرميتي نورا چرو جمرتي مالتك اتس جيو نجر مكيسا نتر كم ترفتي ريتاني صداتا رايو قيم ما نقول مال جرول ما فينقل اما ان الاديله سنجلا نتي سينغلو مو ايه اجلج ايه فانا كبو ديمتا نتي مدوغا ما فينقل ستنا موديش مقاسا داون انت وكبا جمادا يتكبرون اجو ربي اللي نتي مقاو مسابرو دافني وقات دبي سويتا اجو دبي برباد اجو ganama natti dawalte na caqacaquu dhufte moo giifti taa injilli nuu rebbate caqacaqeen feesbuuk irra jarani nurraa muranii nutti caffaraara nu na aarsaa jiraati immoo dhufte na qorta لكن ربنا أمر مروان la namni dura bu'ee kakannaan jechuudha muruuf dhufe jechuudha bakka alla qallinyaaf dussee kiyya muruudha akkati ergamte duruma buutee kakatte bar eenyuun inarraa murtatiin jedhe silasi ayyoo an fagoon jira silaafusii wal arguu yeem fedhu yoo ما waa'ee muruutiif waa'ee dhiisuu bira yoom geenyati yoo muruu ettime waa jira jechuudha shakkii jedhe bar dubbi xarxir إن في وانت ورباد سيفن انت maal fayyinaa taata dara وانت برباد nabaattala nabaattee mana kana keessa naan deemtee shaaworii na galchitee ايه maal na goota ايه ايه وادا akkas taanaan waggaa lama ofitti naa obsi waggaa lama yookiin waggaa sadii qofa amma bicuusi guddadhutti وانت برباد سي بتا بجولات سيل mallee daa'ima areedan baafne bara waggaa 18 19 أكو ميديا راسنا بريد داغوي indee na xiyyaaqii xayyeqaan doktora akkamittiin bareeddaa jedhamu mee rabbi kun amma maal jechuudha kun gaafii kana gaafachuudhuma keetiif iyyuu itti adabamte jechuudha مو أكو ميديا راتي دوغالو من سيغافا ديان maal jechuudha jedhee taa'uu danda'a akka miidiyaarraa bareedde jechuudha يعني أكو ميديا راتي باقي تكون ما تتولتا يعني namni abba of hin beeku gaa qoy gaafadheetetti ma akkuma miidiyaarraan bareedaa lafatti jedhetaniin qoy ijoolleen gaafadhaa nama na bira jiran wayi adda dhufeensi wajjin oolaa siin jedha gifti raasishin nuuroo nuurii bannaatish wanti barbaadde sii fideen dhufaanatti mishee maal barbaadde anaamoo kayameella naa fide qotti ash kayameella iddoo jirtu naa wasa figaanan dhufaashee ግን በጣም ቀልድኛ ነሽ ቀልዲን ከንከ ቆሳን ቤታ ጆሌ ሙዲን ገሌ ገሩ ዋን እቲ ደወልቴፍን ቤኮ ረቢ ከይሪያው ቆዶ ገሩ ዱጉማ ማልሲ ገርጋሩ ጌፍቴቱ መርጉማ ቆስኔ ራዩ ቆሳንን ጋ ቁም ነገር ማል በርባደ ደወልቴ ዱጉማ ገነማን an qoosaan jiru asaan koo qoosaasitti fokkaataa suma dhugumaa sin jaalladhen sin jedhara way jaalalan beektu mooti maanne jechuun namni tokko utuu waliin beekin cal jedhee zuuf faras inda faras zuuf sin jaaladhe akkamitti utuu waliin barin dura abdossee kiyya naaf dawwalta akkana si baruun barbaadedhame jedhama asumaan sin jaaladhe kana rakkoon shamarran keenya baqqachuma sin jaaladhe kot ati yeroo hedduu yeroo miidiyaa irratti haasoftu shamarran keenya shaamaadha jettaa shamarran keenya yaani baay'ee tokko nan kabajanan jaalladheetta kanumaaf natti tolte ammas shaamaadha shamarran biyya arabaa shaamaadha har'as boris garuu asumaan bakka shamarran jaallachuuf kabajuun bare jaalalatuma shamarranitti dawalte sin jaaladhe naan kottu yennu sanaa miti bar shamarran kabajuuf jaallachuu jechuun bakkuma siin jirtutti kabaja si eeganiif jaallachuuf kabajuudha malee waa biraa miti jabaadhu maaliif hoyyuu bakka hirrafni anis kan hin gabbee qorsii wayii nyaadhaafanii dawwali bakka waan rakkatte yoo jiraate si gargaarra minna aggizish ነገር አለ እና አግዝሻለን የኔ ዱቄት
Immachish. Hmm? Sitta toru bakka na dawwalu keetiif galatoomi kan hin gabbaafani. Hojiitti galuufani wanta ta'e natti himi kaa. Maraataan jira. Simi raasishin nuuroo nuurii waa'ee jaalalaa dhiisi bara kana. Yeroo namni walirraa kutaa jiru. Yeroo dhiirri intini jedhootti immoo jaalaletta. Yeroo dhiirri ofiin durbatti dawwalee durba gowwoomsee janajjanu kana ati ofii keetii. Doktor Abdussee. Lafti siin qorraadha. Anis immoo har'an hojiitti deebi'aa dhufee si argee kee hojiitti deebi'uufanii dhiifamaa wajjin. Karaa irratti na arguudha immoo manuma dhufuu barbaadde. Manumaan dhufa. Ciao bakka geefti akka tokko inni sodaachiftee ta'aa ta'u ciao. Cufuufan deema dhiifama naa godhe. Maal jechuudha? Bannaatish lizagaanoo bakka caqacaqshin jekkoo. Indee? Dhufee si argee wanti barbaade si bitee hojiitti deebi'uufanii maa? Ciao maasalaam. Maal jechuudha? Wayyoo baakuu. Jara keenya akkasitti Abdusseerraa dhukee kaafne kaane yaada keessan koomeentii irratti barreessaa hunda namaatti duraan dhukee kaafna amma yoo milkaa'e reedii keessaa abbaa tokkoon dabaladhaa. Hundi keessan iyyuu laayik sheer godhaa. Abdusseen sodaatteetti bakka kunu haala kanaanii yoo dubartiitti dabalte iyyuu jalaa kaasaa jiru yoo kaase immoo akkatti gurratti cufaa jira. Yeroo gaariidhaa qabaadhaa. Pranki nama hedduutu godhamee jira. Subscribe gochuudhaan YouTube keessan guddifadhaa isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa. Ana obboleessa keessanii akkuma isin beektan abbaa prankiin waan musammaati.